nationalism wanti jedhamu, nation state inni jedhamu, sabni tokko biyya mataasaa qabaachuu qaba inni jedhamu achirraa argame. Booda French Revolution jedhamee kan beekamu jaarraa 17ffaa keessatti waa'een sabni tokko birmaduudha jiru kun ajandaa ta'ee dhufe. Nation is sovereign. Kana jechuun sabni tokko birmaduudha. Aangoo isaa kan jalaa hin cabne. Gidiraa jalatti buluu kan isaaf hin taane. Birmadummaa kan biraatiin beekamtii argachuu qabu qabaachuu qaba. So birmadummaan sovereignty inni jennu kun sabarratti ta'uu qaba kan baatu. Sovereignty kan baatu impaayirota yookaan monarkii bara sana sirna mootii waan tureef sirna mootii ture sovereign kan ta'e yookaan birmaduu ka ta'e. Jaarraa 17ffaa keessa French Revolution jedhamee warraaqsi guddichi French kan jedhamu kan dhale inni jalqabaa sirni mootii hafuu qaba. Amma kanaan sirna mootummaa sadaffaattu dhalata. Sirni mootummaa sadaffaa kun immoo Republic jedhama. Republic jechuun impaayiraan adda. Tokko kan adda isa godhu sirna mootii hin dhabamsiisa. Mootiin baataa birmadummaatiin ni jiru sun hin hafa. Lammata mootiin aangawaa seeraa oliiti inni jiru sunis hin hafa. Sadaffaa jiraattonni yookaan lammiileen akka gabraatti laftis kan mootiti kan jiru sun hafee lammiilee aangoo citizen inni jiru kun aangoo akka qaban. Birmadummaan immoo mootirraa eenyurratti ce'uu qaba, sabarratti kufuu qaba. Kanaaf maddi birmaduu popular sovereignty yookaan national sovereignty kan jedhamu. Maddi birmaduu uummata ta'uu qaba. Uummannis immoo birmadummaa isaanii kana exercise kan godhan karaa bakka bu'oota filatatiiniiti. Kanaaf republic jechuun uummatatu filata jechuudha. Mootummaa uummataa jechuudha. Yoo uummanni citizenii ta'e, yoo uummanni lammii ta'e jechuudha. Yoo uummanni aangoo kan filatu ta'e, aangawaa kan filatu ta'e, yoo uummanni birmaduu ta'e walqixa mirgi lammummaa isaanii eegamee fi sirna mootummaa uummata irratti hundaa'ee tolfamu kun republic jedhama jechuudha. Sirna uummataan bulu kan mootiin tokko aangawaa dhumaa hin taane. Sovereignty'n uummataa immoo kan sovereignty'n immoo kan uummata irratti kufu jechuudha yookaan kan baatu uummata kan ta'e. Egaa wanti Itoophiyaa kunis kan amma ibse kanaan alaa miti. Jaarraa 16ffaa keessa yookaan 15ffaa 13ffaa keessa san dura kan jiru dhiifne jechuudha. Mootiin kaabarraa ka'u yookaan yeroo sana Zaagween akka kufeen sirni Zaagween bulaa ture akka kufeen achirraa kan maddu nuti sanyii Salamoonii nuti sanyii mootummaaf filameedha. Waaqayyo nu muudeedha. Gosa Yihudaa kan Israa'el jechuudha. Israa'el keessatti gaggeeffattoota keenyaaf ifa akka ta'u Israa'el gosa 12 qabdi. Achi keessaa gosti Yihudaa jedhamu aangoo mootummaatiif kan Waaqayyo filate jedhamee kan amanamu jechuudha. So warri Itoophiyaa kunis sirna mootummaa isaanii kan Waaqaa fakkeessuudhaaf, Waaqarraa kan bu'e fakkeessuudhaaf seenaa tolfatan jechuudha. Seenaan tolfatan kun duubatti deebisanii barreessanii bara dur tokko Saabaa niititti Saabaa kingdamii jedhamu kan bulchitu niitiin wayii Saabaa jechuun mootummaa tureedha. Malee maqaa naatitti miti. Bulchaa kan turte kan mootii turte gara Salamoon naayitee Salamoon irraa mucaa godhattee mucaan isii sun immoo Salamooniin eebbifame hangafa jedha akka seenaa isaaniitti hangafa ilma Salamoon mana isaatti ijoolleen inni jalqaba godhate Minilik tokkoffaa isa jedhamu kana jedhu afool isaanii yookaan seenaan isaan tolchanii achirraa ka'ee
Salamoon gaafa mucaan guddatee waggaa 20 ta'u achi dhaqee eebbaaf barraa fudhatee akkasuma taabota kakuu irra jiru achi jalaa hatee Israa'el jalaa hatee akka seenaa kitaaba qulqulluutti taabonni hatamuu hin danda'u humna qaba jedhama. Namni baatuyyuu nama filatamaa fi nama gosa Leewwii jedhamu irraa kan filatameedha jedhama. Garuu jarri kun seenaa waggaa tolfatanii Leewwii keessaa gubboo kennee amma Minilik kun gubboo kennee taabota kana fudhatee galuu waan barbaadeef jaroota kana maallaqaan bitatee aqanii qeessonni yookaan luboonni Leewwii seenanii taabota sana hatanii isaafis madda aangoo kan ta'u qabatanii akka biyya kana dhufanii achirraan ka'ee mootummaan sirna Salamoon kan Minilik jalqabaatiin hundeeffame sanyii Salamoon irraa kan maddu akka hundeessan dubbatu. Inni kun seenaa tolchameedha. Jaarraa 15ffaa keessa kan 14ffaa keessa nama Taklaa Hayimaanoot jedhamuun kan tolfameedha. Duubatti deebi'anii barreessan sababa qabu isaanis kana godhuu isaaniitiif. Maaltu ta'ee bara sana Zaagween saba Agaw irraa kan bahe sirni waggaa 300 bulchaa ture. Warra Amaaraa fi Tigree kanarraa adda waan ta'eef isiniif aangoon hin malu. Isin waaqaan hin muudamne biyya tana bulchuuf abboommii waaqaan qabdanii kanii filatame nuyi jechuudhaaf sanyiin Salamoon sana duubatti deebisanii seenaa isaanii katabuunii fi kanaan amansiisuun ture. Kun agrimentii Yuknoo Amlaak Nugusa jedhamuu fi Taklaa Hayimaanoot gidduutti godhame. Maal waliin jedhanii ati karaa waldaa Ortodoksii Bataskaana Ortodoksiitiin uummata naa amansiiftee mootummaa abbootii kootii kan sirna Salamoon irraa dhufu sanatti yoona deebiste ani immoo mootummaa kootirraa 1/3 siifallaadha jedheen kan aangoon maluuf Yuknoo Amlaak kanaaf jechuudhaan honqolcha geggeessanii siifan gabaabsaa jarri kun eega Yuknoo Amlaak kun aangootti dhufee olii gadi deemaa turan gara kibbaa kanas gara bahaa kanas maaliif trade route yookaan karaa daldalaa Aksumitti galuutu jira karaa Somaalee kan naqu Somaalilaanditti kan ba'u karaan kuni amma Shawaa bakka jedhamee Manzi maal Ankoobar bakka jedhame kanarraan darba daldala ashabooti keessumattuu ashaboon karaa Affaariin ba'u kun yookaan Tigraay gara bahaatirraa ba'u kuni karaa biyya alaatti ba'u ruutii sanarra deema. Daldalli kaaba Itoophiyaa wajjin godhamu karaa kanarra deema. Sarara daldalaa kana to'achuuf jecha humna waraanaa isaat kuufatee karaa kanarratti lola adda addaa kaasaa ture. Yeroo kana sirna mootummaa establish godhuu fi hundeessuu fi sarara daldalaa kana to'achuu madda galii isaanii cimsata saboota kibbaa kana weeraruu bakka adda addaatti saboota of danda'ee sirna mootummaa mataa isaa qabaatee kan akka Oromoo gadaa isaatiin bulaa ture kanarratti weerara adda addaa godhaa turan. Gara biraatiin immoo sulxaaninni muslimootaa immoo sarara galaanatirraa immoo isaanis amantaas expand gochaa gara baha Oromiyaa baha Itoophiyaa Affaar kana keessa baay'ee of ijaaraa turan. Gama tokkoon sulxaanota muslimaa kanaan loluu gama biraatiin immoo saboota cunqurfamoo akka Oromoo saboota addatti aadaa mataa isaanii qaban keessumattuu warra Kuush ta'an isaan kanarratti weerara geggeessu. Garuu sirni mootummaa isaan himatan kun jaarraa 15ffaa keessa 14ffaa keessa settle godhee bakka tokkotti qubatee bulchiinsa centralized ta'e waalta'aa ta'e tokko qabaatee yeroon itti bulchan jiru. Naanna'aa ture lolumaan har'a asii boru gara biraa deemaa akkasitti weerara adda addaa geggeessaa ilmaa gara abbaa gidduu isaaniittis kan biraa faaktoriin guddaan gidduu isaaniittis yoo mootiin tokko du'u warri mootummaa sana dhaalan ilmaan mooticha sanaa gidduutti lolla adda addaatu ka'aa isaanis walirratti fincilaa turan.